gaaf bakka yeroo guyyaa gammachuu shinooyyeessan jala bultii irraa yeroo gaafa ayyaana sanit guyyaa gammachuu dubartoota guyyaan ayyaana addaati. Festivaalli aadaa Gobee fi Shinooyyee kun sababni itti barbaachisee fi akkaataan bara haaraa sadarkaa biyyaatti itti simannu kun bifa aadaa fi eenyummaa keenyarraa maddeen osoo hin taane dhibbaawwan alaa dhufanii fi hamma ta'e immoo waan eenyummaa keessaa ibsuu danda'uun kan bara haaraa simachaa jirru jechuudha. Kun immoo sadarkuma biyyaattu barri haaraan hiikaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiraniif qabu waan guddaadha. Bara ce'umsaa waan ta'eef jechuudha. Bara uumamni mataansaa itti jijjiiramudha. Yeroo jijjiiramaa jechuudha. Akkaataan taateen kun itti jijjiiramu taateewwan aadaa mataasaa qaba jechuudha. San keessaa Gobee fi Shinooyyeen isa tokko. Sadarkaa biyyaatti aadaa kana iddootti deebisnee akkaataa saniin wanta Itoophiyaan bara haaraa akkaataa kanaan jijjiirratti jedhu sana falaasamuu ganama sirna gadaa keessaa ba'e sanaan akka itti fayyadamnuuf jechuudha. Kaayyoo festivaala kanaa inni biraa irreechi naa kabajamu bu'uura kan ta'uuf taatee kana jechuudha. Irreechaan duratti taatee jiru kana sirna mijiree qibuu tapha aadaa Gobee fi Shinooyyee kanatu gara irreechaa sanitti nu ceesise jechuudha. Kanaafuu irreechaaf galtee guddaa ta'uu danda'a, wal harkaa fuudhuu danda'u jechuudha taateen kunis. Shinooyyeen ka shamarraniif ayyaana guddaadha. Ayyaana dubartoota tolumaa galatti ayyaanni dubartoota Shinooyyee dubartiin bakki itti of agarsiistu bakki itti yeroo kaanama dubarri mana barumsaa hojii maarratti gaafa Shinooyyeen ga'u jala bultiirraa kaastee dubartiin hojiin ittiin baay'atu hin eeyyamamaa fi gaafa sin dhoowwamtu dubartiin kamiyyuu qaameen deemeenna Shinooyyee deemuudhaaf dubarri hin dhoowwamtu. Kanaaf ayyaana dubartoota magaala Finfinnee keessa deemnee amma keessattuu namoonni naannawaa Finfinnee jiran xiqqoo raaffatamee jira aadaan qaameen kuni namoonni kana dagatan akka nurraa baratanii akka ba'anii akka ijoolleen maatii isaanis ijoollee isaanii akka aadaa kana baratanii baranoo deem nurraa arganii akka isaan ijoollee isaanii bobbaasaniif akka waan aadaa kana sirriitti baratanii gadi fageenya barsiisuudhaaf waa'ee Shinooyyee jechuudha. Daddarbaa deemnee. Seermooniin kanaan booda gaggeeffamu maayinni eebba manguddootaatiin jalqabamee eebba fudhatanii Finfinnee kutaawwan magaalaa garaa garaatti naanna'anii aadaa kana agarsiisuudha jechuudha. Uummataanis baga bara haaraatiin isiniin gahee ergaa jedhu dabarsine aadaa kana uummata Finfinnee keessa jiruuf agarsiisna guyyoottan lamaan sadan dhufaniif sanaan booda immoo godina addaa naannoo Finfinneetti naannoofnee aadaa kana kan agarsiisnu ta'a. Guyyaa gaafa fulbaana 8 fi 9 immoo Bishooftuu fi Adaamaa deemna. Sana booda gaafa 10 asuma giddu galatti sirna isaa kan goolabnu ta'a jechuudha. Fuulduratti waltajjii dargaggoota Afrikaa akka ta'u barbaanna. Kanaafuu sirni gadaa keenya Oromoo irraa darbee Itoophiyaa irraa darbee sadarkaa Afrikaatti fudhatama akka argatu taatee achi keessa jiru san baasnee agarsiisu aadaa fi eenyummaa keenya gurguruu jechuudha. Kana keessaa immoo sadarkaa biyyaattis sadarkaa Afrikaattis waan fayyadamaa nu taasisuu danda'u irraa argachuu dandeenya jechuudha.